kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Oduu keenya guyyaadhaa sadaasa 18 bara 2010 akka lakkoofsa biyya keenyatti akkasumas akka lakkoofsa biyya Awurooppaatti sadaasa 27 bara 2017 guyyaadhaa qabannee dhiyaannee jirra. Sadaasni 27 bara 2017 guyyaanadhaa hundeeffama raadiyoo daandii haqaa waggaa sadaffaa isheeti. Maamiltoota keenya kabajamoo carraa kanatti fayyadamuudhaan baga waggaa sadaffaa raadiyoo daandii haqaatiin wajjin nu gahe jechuu barbaanna. Raadiyoon daandii haqaa sadaasa 27 November 27 bara 2014 kan hundoofte yommuu ta'u guyyaan har'aa immoo sadaasni 27 waggaa sadaffaa isheeti. Oduuwwan guyyaa har'aa hamma sa'aatii kanatti nu dhaqqabee qabannee dhiyaannee jirra. Oduu guyyaa har'aa kan isiniif dubbisu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin. Mormiin godina Booranaa keessatti guyyaa kaleessa magaalaa Yaabaloof magaalaa Miyoo keessatti dho'e guyyaa har'aa aanaa Dobloq akka dhaqqabe beekame. Jajjabeen Dobloq guyyaa har'aa ganamarraa sa'a lamarraati hamma sa'aatii 4:00 mormii akkaan cimaa akka dhageessisan maddeen keenya naannawaarraa dubbifnee nuuf gabaasaniiru. Mormii kana irratti qeerroon lakkoofsaan hedduu ta'an kan argamanii fi hojjettoonni mootummaas mormii kana irratti kan hirmaatanii fi mormii kana irratti tokkummaadhaan dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa akka turan beekamee jira. Dhaadannoon guyyaa har'aa aanaa Dobloq keessatti dhageessifame. Dhaadannoolee guyyaa kaleessaa godina Booranaa aanaa Yaabaloof aanaa Miyoo keessatti dhageessifamaniidhaan kan wal fakkaatanidha. Dhaadannoowwan dhageessifaman keessaa daawon Liiban Areeroo irraa haa bu'u, sansalat yookaan neetworkiin Liiban Areeroo haa citu, sansalatni bulchiinsaaf kaabinee gosaan ijaaraman haa diigamu, haaromsi Oromiyaa godina Booranaa haa dhufu, yakkamtoonni magaalaa Sooddatti lammiilee keenya nagaa fixan seeraaf haa dhiyaatanu, waraanni humna ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa ummata nagaa fixaaf reebaa jiru nurraa haa dhaabbatu, waraanni daangaaliyyuu poolisii nurraa haa dhaabbatu. Dhaadannoolee adda addaa barreeffamaaf sagaleen dhageessisaa akka oolan maddeen keenya naannicharraa dubbifne nuuf gabaasaniiru. Maddeen keenya naannicharraa dubbifne dhiigni nama keenya 100 ol nurraa sababa malee dhangalaa'eera. Namni dhiiga nama keenya nuuf gaafate hin jiru. Miidiyaaleen hedduu qubanu hin qabanu. Deeggarsi uummata Oromoo Booranaaf taasifamaa jirus akka laafadha. Uummanni Oromoo kallattii hundaa wal quba qabaachuu qaba jechuudhaan dhaamsa kan dhaamatanii fi kana hundaaf bulchiinsi uummataaf hadooddiif quuqama qabu akkaan murteessadha. Bulchiinsa jabattu nu barbaachisa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Naannichatti bilbiluudhaan hojjetaa mootummaa takka dubbifnee jirra akka armaan gaditti qabannee isiniif dhiyaanna. Akkam jirtan nageenyi keessan baraadha fayyuma? Fayyaa galata waaqa nageenyi baraadha. Baga jiraattan Hamzaa Booranaa jedhama raadiyoo daandii haqaarraa bilbila jira. Akkam jirtan? Nageenyi baraadha bara fayyaa nagaa isan nagumaan. Nageenyi baraadha fayya dansaa jirra. Egaa mormiin guyyaa kaleessaa egaa godina Booranaa magaalaa Yaabaloo fiddii lolaa keessaa jalqabe har'a kun Dobloq dhaqqabe jechuun dhagaa jirra. Mee maalidha mormiin guyyaa har'aa geggeeffame kun mata duree maalirra geggeeffame sa'a meeqa geggeeffame waan jedhu hawaasa keenya fi oolmaa guyyaa har'aa irraa nu himtani. Egaa akkuma beekamu hiriirriiwwan kun godina keessatti naan halee ba'amaa ture. Tole. Halee godinatti ba'amaa ture godina irraati immoo irraa magaalaa aanaa Dobloqitti godina Booranaa aanaa Dobloqi bakki namatti ba'ame. Akkuma beekamu yeroo ammaatti wal qabatee gaaffileen bu'uuraaleen misoomaa hanqinaalee akka godinaatii fi akkaataa aanaleetti qaban ilaalchisee akkaataa rakkoo bulchiinsa gaarii akkaataa haaromsa gabbadeenyaa godina keenyaaf hin godhamin ilaalchisee wantoota kanarra baane. Egaa walumaa galatti wantooti gurguddoon irra baane mata dureen isa jechuudha. Tokkoffaa bulchaa godinaa haa ta'e obbo Liiban Areeroo haalli inni ittiin bulchaa ture jirus haala badaa waan ta'eef baay'ee kan nama jibbisiisu keessattuu midhaan caasaa isaa ijaarratee akkaataa furummaatiin uummata tajaajila kan jiru uummata sababa daangaatiin godina Booranaa aanaa Dirree magaalaa Sooddaatti namoonni 4 kana raajii ittisa ajjeefaman ni jiran. Akkasumas guyyaa jimaata dabree irratti aanaa godina Booranaa aanaa Areeroo namoonni 10 ajjeefaman ni jiru. Akkanumas irratti hamma warrootaan kubbiyaan tokkollee waan hin jirre kan irratti sababeeffate guddaan kan kana. Haanis dabalee haala rakkoo bulchiinsa gaarii haa jiru.
haala bu'uuraalee misooma hajjira fakkeenyaa fi biintottiitiin bosona dhahaa muura haamee yeroo amma kana yeroo sadaata jiru taphaa kan keessatti dizaayinii isaa kaafame haseeggalluu ture hanga ammaatti hin garre hoolliin darbuudhaatti magaalaa Yaabalootti ni banamtee eega banamtee booda eega konkolaataa siisaa gimeen boodatti ni cufamtee wanti irra cufamtee deemu kan lamaan dabalatee jechuudha. Yuunivarsiitiin ijaarsi yeroodhaan naannoo galuuti. Koolleejjii cufamtee nuuf haa banamtuuti. Kaan haaromsi fageenya kan sadarkaa Oromiyaatti kennamee akka hin jirre godhu kenna wanti tokko facochoofame namni bakka bakkatti sochoosu malee wanti kennamee jiru. Caasaa warra furummaan wal dhaabbatanii wal ijaarratanii waan jedhaniif kunis akka diigamu yaachisa kan irratti ni ga'anii haan bishaan billiqoo haana billootti ammaan dura qabamee ni jiranii sunis hanga ammaatti achotti ta'umaan garre kanas akka nuufi bishaan kun akka bakka goomanii duuka goomanii isaan uummataaf ibsaman hanga amma uummanni kan bishaan haroo dhuguusaa fidduu jechuudha. Walqabata kunis ni jira. Daandiiwwan gargar jiru ibsaan bu'uura misoomaatiin walqabatanii jechuun jiranii akka hundi irratti ba'amaa ture. Hiriirris naannoo sa'aatii lamaaf walakkaa ba'amee hanga sa'aatii afuriitii walakkaa hunda ture. Qaamni tokko odoonumatti hin bu'inu qaama poolisiitii fi jaartii biyya qeerroon biyya walumaan ta'anii nagaadhaan odoo wanti tokko gamni tokkotti waan ta'anii nagaan ba'amee karaa nagaatiin ba'amee gale. Hiriira kanarratti qeerroo qofatti hirmaate moo maanguddolleen akkasumas warroottan hojjettoota mootummallee keessaa qooda fudhatanii jiran qaamni qooda keessa fudhate hiriira kanarratti eenyu fa'aadha? Hiriira kan keessatti jaartii biyyaa gamni cinaan tokko hiriirri kun egaa hundeeffamu wanta bara waan hedduu waan sodaatuu fi akkuma jalaatiin namummaan xiqqaan tokko irra barataan callaan walitti himamee bahee haa ta'uuti eega namni bahee barataan hunda juunerii elementaarii fi haayaskuulillee kan jiran piriparatoorii hundinuu eega ba'an booda hojjetaanis qaamni aanjiin keessatti hirmaatee jira. Jaarsichi baay'inaan dhaaroleen biyya jajjaboon qataan keessa baay'inaan hirmaatanii jiranii kunis egaa walumaa galatti qeerroo qofa osoo hin taane yookaan barataa qofa osoo hin taane gamniinis hojjeta mootummaa harki caaluu fi jaarsoleen biyya waliin hirmaatan jechuudha. Ayyee haaluma waliigalaatiin qabatamaa uummanni keenya keessa jiru egaa hiriirri kun amma kaleessa Yaabaloo fi mi'ootti dho'ee har'a Dubluq dhaqqabee Borommoo Mooyyalee fi aanaalee godinaalee Boorana hundaa ni sochoosa jedhamee eegamaa jira. Haaluma waliigalaatiin qabatama biyyattiin keessa jirtuu fi uummanni Oromoo haala inni keessa jiruun akka qeerroo tokkotti mee dhaamsi ati uummata Oromoo keenya Booranaa fi akkasumas walumaa galatti uummata Oromoof wanni ati dhaamtu? Wanti dhaamnuuf tokkoffaa egaa uummanni Oromoon beekna jaarraa baay'eedhaa fi maal keessatti turree jaarraa amma dhaqqabne ni beekna. Kun oduu ta'u walirratti tokkoffaa laalumsi akka hin jiraanne walirratti sun akka hin jiraanne. Ilmaa maan godin Booranaatti ni beeknamti baaf 5 olitti namoonni kun agammaa karaa miidiyaalee gargaraatiin hangammaa waraabamanii tokkos ba'amaa hin jiran biyya lama caalan tokkoffaa miidiyaan xiyyeeffannaan gam miidiyaatiif kennamu jiraachuu qaba. Haan walitti deeggarsi jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf naannoo Harargee irratti ni jira deeggarsi ni agarra. Gama godina keenyaallee deeggarsi Oromoon nuuf godhamuu qaba. Kun immoo haalli immoo ittiin hirmaatanii haalli ittiin himatanii haalli ittiin ba'anii hirmatan kun jajjabaatee karaa seeqabeessummaa ta'e karaa Oromoo seerri ni beekna seerri mata keessan filutuma ni beekna seerri keenyaan qabanne itti fufnee wal bira dhaabbannee jajjabaannee itti fufuu qabnaa jira. Koomiis immoo wanti gara nu jiru wanti qabnu immoo isa baafanneetiin mormanne inni mormachuun akka mormannuu fi akka wal bira dhaabbanne akka cimnee tokkummaa ta'e jabeeffanne ijaarranne akka deemuudhaan barbaadaani. Ayyee maarree obboleessa keenya akkasumas Dubluq keessatti waajjira mootummaa keessatti qaama itti gaafatamummaa irratti hojjetaa jirtanii qaama akka itti gaafatamummaatti illee wanni kun akkanatti isin qooqamee wanni kun waan hawaasati jettanii dubbachuu keessaniif dhaamsa keessanillee hawaasa keenyaaf dabarsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu isin galatoomfannaa nagaa keessanuuf jiraadha. Baay'ee nu galatooma isanis akka nu hordoftan duuqnu bootanii akkana nu hordofuun keessaniif baay'ee san galateeffate jajjabaadha yeroo biraallee koomiif wanti jiru qamaa san biraan gataa baay'ee nu jiraadha galatooma horaa bulaa. Horaa bulaa deebana hayyee nagaa keessanuu oola. Hiriirri mormii guyyaa kaleessaa Yaabaloof hiddii lolaa aanaa miyoo keessatti dhageessifamaa oole guyyaa har'aa Dubluq kan dhaqqabee fi guyyootan itti aanan keessatti akka maddeen keenya naannicharraa nuuf gabaasanitti hiriirri aanaalee akka dhaas mataa wayyamaa waacillee areeroo dilloo aanaa taltallee aanaa dirree aanaa eelwayyaa Goomole Guchii magaalaa Bokkuu magaalaa Tuqaa fi magaalaa Bokkalaa keessatti hiriirri mormii cimaan bifa wal fakkaataan akka godinicha keessatti geggeeffamu maddeen keenya naannicharraa odeeffannoo nuuf kennaniiru.
jilli ulamoota fi hayyoota Oromiyaa godinaalee adda addaa Finfinnee irraatii walitti dhufan galmee caffee Oromiyaa keessatti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa waliin guyyaa har'aa marii taasisan. Jilli ulamoota fi hayyoota Oromiyaa godinaalee adda addaa Finfinnee ulamoota fi hayyoota godina Oromiyaa sagalirraa walitti qabaman guyyaa har'aa galma caffee Oromiyaatti kabajamoon pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin marii erga taasisan booda imala isaanii akka jalqaban ibsameera. Jilli kun guyyaa kaleessaa sadaasa 17 bara 2010 hayyoonni fi ulamoonni Oromoo akkasumas qeerroowwan Oromoo godinaalee sagalirraa walitti dhufan handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee galma aadaa Oromootti walitti qabamuudhaan marii bal'aa dhimma hawaasa keenyaa lafaaf qabeenya isaarraa shiira diinan buqqaafame irratti geggeessaa oolaniiru. Kaayyoon imala kanaa uummata keenya qabeenya isaarraa buqqaaniif deeggarsa taasisuun rakkoo keessatti wal bira dhaabbachuu jaalalaaf tokkummaa Oromoon qabu agarsiisuu akka ta'e koreen qindeessituu imala kana beeksisaniiru. Imaltoonni kun buqqaatotaaf kan oolu ambulaansii Ford mini clinic akka clinicaatti tajaajiluu danda'u fi siree ciisichaa 2 qabu tokko bituudhaan akkasumas deeggarsa meeshaalee adda addaa konkolaataa 8 fe'uun walumaa galatti deeggarsa qarshii miliyoona 4.5 tilmaamamu qabachuun guyyaa har'aa galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa argamanii kaayyoo imala isaanii ibsanii jiru. Jilli ulamoota daa'imman maanguddoota fi qeerroowwan Oromoo musliimaa of keessatti qabate lammiilee keenya shiira diinatiin qabeenya isaaniirraa buqqaan daawwachuuf guyyaa har'aa ganama kana gara waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa deemuun kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin marii erga gaggeessan booda gara lammiileen keenya buqqaafamanii qubatan gara Harargee Hammarreessatti imala isaanii eegalan akka jiran beekameera. Marii ganama kana kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin taasifame irratti haasawa baniinsa kan taasisan dura bu'aan koree gargaarsa lammiiwwan keenyaa kan ta'an Dr. Dheeressaa hogguu ta'u itti aansuun Ustaaz Kaamil Shamsuu kaayyoon jilli kun qabatee deemu lammiiwwan keenya qabeenyaaf qe'ee isaaniirraa buqqaan maalirraa akka jiran daawwachuu fi gargaarsa wayitaawaa qabatee deemuudhaan qorannoo barbaachisa ta'e gochuun gara fuulduratti haala caalmatti lammiiwwan keenya kan itti dandamachiisan irratti hubannoo barbaachisu argachuuf imala akka jiran ibsaniiru. Itti aansuun Ustaaz Soofiyaan Osmaan gargaarsa fi deeggarsa jilli kun qabatee deemaa jiru kan ibse yommuu ta'u jilli kun walumaa galatti gargaarsa jalqaba ambulaansii Ford American Standard kan oksijiinii dabalatee waan hundumaa guutameef tokko, firaashii konkolaataa 3, laargoo saamunaa konkolaataa 1, qamadii konkolaataa 2, uffata konkolaataa 1, bishaan konkolaataa 1 walumaa galatti ambulaansii dabalatee gargaarsa meeshaalee akaakuuwwan konkolaataa 9 qabachuun imala akka jiran ibsameera. Gara ulamoota irraa haasawa kan taasisan ulamaa'ii keenya guddaa Haaji Ibrahim Tuufaa guyyaa har'aa gaddaaf gammachuutu nutti dhaga'ama erga jedhan booda gaddi keenya lammiileen keenya haala eessattu argame hin beeknan qabeenya isaaniirraa buqqaa'uun kan nu gaddisiisee fi haala kanaan tokkummaa keenya jabeessuun keenya ammoo waan nu gammachiisudha jechuun fuuldureen keenya ifaadha waan barbaannu bira akka geenyu dhibbaan dhibbatti abdii qabna jechuudhaan gammachuu isaanii ibsataniiru. Kabajamoon pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin ulamaa'onni maanguddoonni daa'imwaniif qeerroowwan Oromoo musliimaa haala kanaan godina hundaarraa walitti qabamuun lammiiwwan keenya gargaaruuf kaka'umsa mataa keessaniitiin walitti qabamuun gammachuu guddaa akka ta'e ibsuun dhimma tokkummaaf wal dhaga'uu irratti jabeessanii gorsa dabarsaniiru. Sagantaa marii kana irratti beektotaaf qeerroowwanis yaada isaanii kan kennan yommuu ta'u dhuma irratti kabajamoof jaalatamoon ulamaa'in biyya keenyaa kan ta'an Dr. Jeelaan Kadiree fi Munashannii fi Ustaazri keenya kabajamaaf jaalatamaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa furtuu ambulaansii obbo Lammaa Magarsaatti kennaniiru. Jilli kun ulamoota gurguddoo akka Dr. Jeelaan Kadir, Dr. Kamal Haaji Galatuu, Sheikh Muhammad Abdallah, Sheikh Tahir Abdul Qadir, Sheikh Muhammad Siraj, Sheikh Haji Ibrahim Tufa, Sheikh Sultan Aman Ebba, Sheikh Usman, Sheikh Musa, Ustaz Abdullah Adama, Ustaz Raya Abba Macha, Ustaz Qamar Hussein, Ustaz Kamil Shamsu, Sheikh Jamal Aliyi, Ustaz Sofian Usman, Munashid Ustaz Abdurrahman Hussein fi ulamoota gurguddoof hayyoota godina Oromiyaa sagalirraa walitti qabaman akka ta'e maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Jilli hayyoota fi ulamoota godinoota Oromiyaa kun guyyaa Adama buluudhaan guyyaa borii gara Hammarreessatti kan qajeelan akka ta'e kan ibsamee fi hawaasni keenya ulamoota fi hayyoota keenya kabajamoo kanaaf simanna kabaja magaalota daandii irra jiranitti akka godhamuu fi dhaamsi darbee jira.
kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa jilli mata duree lammittuu lammiif dhiiga jedhuudhaan imala isaanii guyyaa har'aa Finfinnee irraati gara Hammarreessatti imaluudhaan guyyaa har'aa galgala magaalaa Adaamaatti bulan kinoo ustaasa keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaas Raayyaa Abbaa Maccatti bilbilee haala guutuu gabaasa isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Lammittuu lammiif dhiiga lammiiwwan keenya hiraarsaaf gidirsa adda addaa argaa jiran bakkatti dhaqnee ilaallee dubbisuudha qabna jechuudhaan kan imala isaanii gubbaa jiran bilbilee dubbifnee jirra itti dhiyaadha. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenya egaa jilli ulamoota keenya fi ustaasota keenya hammatee gama Hammarreessatti guyyaa har'aa Finfinnee irraa kahee imala jira. Egaa haala adeemsa jilli kun itti imala jiru akkasumas guyyaa har'aa eessa jiranii karoorri isaanii maalidha waan jedhu akkuma gabaasa keenya keessatti isinii dhageessifne kana mee ustaasni keenya ustaasni kabajamaan ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa yeroo ammaa kana toora gubbaa jiranii. Ustaas assalaamu alaykum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هاجرات وكم جرت لقيني برا فيا. أنا من نجاجاري نقلته من ربسو كتير. ما شاء الله. هدونا ما قم تشيفتني سورة لك سنهرنا كستي ورا موتم موجين نمني كنا كخنان دورا متى كيسة أهمات ري هرنا موتم موجينو تتني سنرجون إمام تنو قبي ولما أتكين موتم موجين أرجون أستاذ كين موتم موجين أرجون هدونا قم تشيسمي حالو مولي قلاتين قبين قويا كلي سراتي تري هقرات تجرتن أكسين بيزي تاتني اللي كوبا قبنا مينو قباسا ميمال قبا جرتن مال انتديما جرتن yeroo maduraatu namni iyyu tokkuma kan birmatu kuma jedhama kan iyyu tokkuma kan birmatu kan itti birmatu kuma akkuma jedhamu sila yaaduma gabaabaa tokkoon lammii dhiiga isa jedhamu bakkuma cikkeen dhiigi dhaadannoo jedhu qabannee ammas immoo hidda malee qannachi hin dhiiguu dhaadannoo jedhu qabanneeti kan itti kaane waan gabaabaa tokko jennee kaanaan akkuma beekamu akkuma argamu akkuma mul'atu hawaasni keenya bal'aan naannoo garaagaraa irraa nu bira dhaabbatee lakki anis hawaasa kootiif jira lakki anis jira jechuudhaan wal dorgomee kunoo amma dhufne as geenye bakki nuti irraa kaane wama gabaabaa tokko haalli amma itti jiramu gabaabumatti makiinaan 8 nyaataa fi uffanni makiinaa tokko kophee jedhi uffata jedhi makiinaa tokko Isuzu Cesarri yookaan Isuzu kan tokko kan waan ummanni keenya afatu rakkatu afannaatti rakkatu quuqaarra ciisaa jiru ofii firaashiirra ciifnee mana keenya gallee ofii bishaan gaarii bishaan qabbanaa'aa dhugnee mana keenya gallee qabbanaa'aa keessa ilmaan keenya wajjin gallee hawaasa keenya kana hawaasa utuu qabuu dhabe hawaasa utuu namaa kennu hiree qabu hiree namarraa fudhachuu mudate kana waan sila amma jennee amma gaafa duraa dhaqqabnutti horiin qofti ergine akkuma beekamu gumaasa adda addaallee gumaachinullee nu hanqatee jennaan kan nuti yaadaan itti hirmaanne onneen nu dhiige sana nu ga'uu didee jennaan amma moo ijaan ilaallee rakkoo isaanii ilaallee rakkoon hawaasa keenyaa kun isa ijaan ilaalamee akkanatti irraa hafamu miti jennee isa jalqabaa ambulaansii tokkollee bitannee kuno hawaasa dhukkubsate namoota dhukkubsate akka itti wal'aanamu bakka itti wal'aanamu kan istaandaardii isaa eeggate kan siree 2 of keessaa qabu ambulaansii bareedaa tokko binnee hawaasni keenyas nu gumaachee waan qabnu walitti darbatannee hawaasa keenya arguudhaaf deemaa jirra akkas fakkaata dubbiin amma magaalaa Finfinneerraa har'a guyyaa har'aa kabajamaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatu qulfii anaa fi Dr. Jeelaan Hirkaa fuudhee ka'ee Dr. Abarraa itti gaafatamaa koomishiniitti laatee yeroo ammaa kana keessa nu gaggeessee jennaan galgaluma kana kaanee amma magaalaa Adaamaa bullee yoo rabbi jedhe immoo ganama imala keenya jalqabnaa jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin eegamee ustaaza keenya carraa kanatti fayyadamuudhaan dammaqiinsa ummanni keenya yeroo ammaa kanatti argisiisaa jiru tokkummaa ummanni keenya walii dirmachuu walii rifachuu naatoo walii qabaachuu kana carraa kanatti fayyadamuudhaan haala ummanni keenya irra jiru kanaadhaan haala ummanni keenya irra jiru kana keessatti akka dhumatti mee akka goolabbitti ergaa walii galaa isin dabarsitan borummoo ummanni Hammarreessaa maalaa eegu.
baay'ee gaariidha gaafii bareedduu siiti. Hawaasni keenya bifa walii garaatti hamma dhihaatti yeroo ammaa kana keessa Oromoo naannoo Azaboo naannoo Tigraay irraa ka'ee imala fuuldura keenya tarkaanfatee yeroo ammaa kana keessa warri bahaa simannaadhaan hawaasa keenya gargaaree isinuu kan nutti dhuftan isinuu kan fagoo sanarraa durcittanii haftan durcichanii irraa jiraachuu keessanuu daganne lakkii mattumaa isiniif jirra jettanii biyya fagoo sanaa kaatanii birmannaa hawaasa keenyaa jettanii namni 25 imala karaa gubbaarra jiru kayyoo ijaan argan imimmaan nama qabu kana bakkuma citteen dhiidii dhugumatti nama jechisiisa hawaasni keenya naannoo Tigraay raayyaarraa ka'ee namoonni keenya amma imala fuulduree keenya jiran yeroo ammaa kana keessa maarree warri kaleessa namni dhaqee jara kana lakkii isinii jedhee yaadachiiseen jiru jennaan dhugumatti hidda malee xannachin dhiigu akkuma beekamu hawaasa garaagaraati wajjiniin jirra garuu hawaasa biraa waan komannu hin qabnu ofumaa keenyaaf mee hawaasa keenya kana hanqannu mattuma hawaasa keenya kana bira meenumti hanqanneetu nu nyaatee bulu abadan ilmaan hawaasa keenyaa bakkeetti nu jala darbaman kun abadan nu nyaatee bulu abadan agaboon bulanu abadan ummati hawaasa keenya qullaan buluutuun uffata 2-3 uffadhee karaa deemee bobba'ee galu hawaasni keenya kun ilmaan isaa jalatti hin boossu ilmaan kan koo gammaddee kolfitee gabbaatee ol galtu yaada jedhu kun hawaasa naannoo keenya kana hunda keessatti ija bu'ee nu marguu qaba kanaa jennaan walitti dhufuun kun faayidaa guddaa nu qaba walitti dhufuun kun dirqama walitti dhufuun nama goosisu yeroo ammaa kana keessa hubatee hawaasni keenya lammiitu lammii dhiiga dhaadannoon keenya makiinaa keenya irratti maxxanfamee jiru lammiitu lammii dhiigaa jira dhugaadha kun akkatti mormamuu hin qabu baay'ee wal eegganne waan ta'eef kan biraa maqaa kaasuun barbaadu gabaabumatti wanni hawaasa keenyaa dhaamu kun gumaata jalqabaati wanni miliyoonii 3-4 hojjetamtu akkasii kun gumaata jalqabaati gumaata eegalaati gumaata xumuraati miti hawaasa keenya yeroo achi dhaynee achi as deebinu waan ummata biraan ga'annu waan ummata keenya biraa dhaynee ijaan ilaallee dhufnee isiniin geenyu isinis nurraa simadhaa jechuudha akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa akka gaariitti nu galateeffadhaan isiniin jedha. Ayyagaa hedduu galatoomaa umriin keessan nuuf haa dheeratu hedduu isin galatoonfannaa imalli keessan ka milkii haa taatu milkaa'aa goobangala isiniin jenna jazaakumullahu khairan hedduu gammachuu qabna ammallee gara Jimma kanarraatillee konkolataan 40 ol ta'u dhufaa jira jechuullee dhageenne walquba qabaadhati. Akkasi Asaasa magaalaan Asaasa kun guyyaa 4 kana ka'a bor guyyaa kibxataa Jimmatu ka'a dhufaa jira karaarra jira Asaasa Shaashamannee ergee ka'ee Shaashamannee ergine jalaanaf nu jedhanii Asaasa makiinaa lakkoofsi isaanii hin beekne guyyaa 4 ka'a jiru yoo Rabbi jedhee akkuma kanas ummanni naannoo biraatis arraa wanni adda godhu imala keenyaarraa Wallagga keessa jira Jimma keessa jira Baalee keessa jira Arsii keessa jira Adaamaa keessa jira Shaashamannee naannoo dhumti Harargee guutuu keessa jira naannoo dhumti keessa dhabame hin jiru kanaa jecha Salaalee keessa jira gosa adda addaatu keessa jira imala keenyaadhaa wanni adda godhu isaa kana galatoonfachuu akka gaariitti barbaanna Jimma immoo addatti deengadda guyyaa tokkittiitti birrii miliyoona 3 ol hawaasa keenya walitti qabiinsa kanammoo duudanurraa qabu ajjoonirraa qabu ta'aabanirraa qabu harkanirraa qabu durisi nu qofaa miti kan harka durii irraa qabu dhugumatti gaafa durii dhufanii naannoo keenya naannoo Harar jedhamee beekamu jira Jimmatti kana qofaa miti wanni abbootii bulchiinsa naannoo adda addaati ani dhaamu akka Oromiyaatti hawaasa keenya kana achitti bishaanitti qabnee daqiiqii kennine nyaachisnee bishaan obaafnee galuun kun ga'aa miti lafa fudhannee akka naannoo Jimmaatti akka naannoo Naqamteetti akka naannoo Beddellee fi tuutti lafa fuunee hawaasa keenya mana ijaarree gaafa qubsiifnee qofa cinaacha tokko rafnee bullaan isiniin jedha. Hedduu galatooma ustaas umriin keessan nuuf haa dheeratu fayyataa imalli keessan kakayraa taatu egaa walquba qabaannaa isinii bilbilaa guyyaa borillee gabaasa sanirraa barbaanna maarree isinuu gaazexeessa kenna taatanii jirtanii. Galatooma ulfaata.
Bifuma wal fakkaatuudhaan qeerroon bulchiinsi magaalaa Shaashamannee fi jaarsoliin biyyaa akkasumas namoonni bebeekamoon hedduun godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee irraa deeggarsa adda addaa kan akka harcee qamadii boqqolloo bishaan mokorooniif uffata qabatanii konkolaataa 15 oliidhaan guyyaa kaleessaa irraa jalqabee gara Hammarreessatti imala akka taasisaa jiran beekame. Jilli magaalaa Shaashamannee irraa socho'e kun guyyaa kaleessaa irraa kaasuudhaan kan imala isa eegale yommuu ta'u guyyaa har'aa jilli kun magaalota hedduu qaxxaamuruudhaan gara Hammarreessatti imalaa akka jiru maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Jilli magaalaa Shaashamannee kun kabajaaf jaalala ustaasa keenya ustaas Ahmadiin Jabaliif qaban ibsuudhaaf suura isaa baanara gubbatti kaa'uudhaan agarsiisaniiru. Jilli kun huccuu injifannoon galuun baranuma jedhus qopheessuudhaan kan uffatanii tokkummaa isaanii agarsiisaa imalaa jiran akka ta'e maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuudhaan guyyaa borii konkolaataan 40 ol Jimmaarraa gama Hammarreessatti qajeeluudhaaf qophee isaa xumureera. Jilli ulamootaaf sheekota gurguddoo godina Jimmaa aanalee adda addaa keessatti argaman kan akka Sheek Shaafi Hamzaaf Ustaaz Gaalee Abbabooriif maanguddoota fi qeerroo Jimmaa'if keessatti hammate guyyaa borii Sadaasa 19 bara 2010 konkolaataa 40 ol dhaqqabuun gama hawaasa keenya qeef qabeenya isaaniirraa buqqaafamaniif deeggarsa taasisuuf guyyaa borii kaampii Hammarreessatti deeggarsa adda addaa qabachuun imaluuf qophii isaanii hunda xumuraniiru. Imala kanarratti Ustaaz Haydar Kadaris guyyaa borii magaalaa Finfinnee irraa jila kana wajjin akka imalan beekameera. Odeeffannoowwan jiran hordofaa kan isiniif gabaafnu ta'a. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduun kennaa guyyaa har'aaf hamma ammatti hamma istiidiyoo seenutti nu dhaqqabe kanaadha. Oduuwwan biraatiin galgala qophii kennaadhaan walitti deebina. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Injifannoon kan hawaasa keenya hawaasa Oromoo bal'aati.